Kanaan dura biyyi kun garamitti deemti jedhamuun kan gaafatame Bassuu Fiqaaduu yookaan sanyiin biyyi kun gara holotaatti deemti jechuun kan jaallatamummaa guddaa horate koomeediyaanii mucummaatti nama ajaa'ibsiisuu fi nama dinqisiisudha. Egaan obboleessi kun har'a immoo waldaa araaraatti irra deebiin nama bashannansiisuu fi kolfisiisuudhaan itti fufee ooleera. Akkuma jedhee dubbii isaarraa akka hubannetti namni tokko dirqama barachuudhaaf yookaan immoo tajaajiluudhaaf Waaqayyoon kadhachuu akka qabuu fi osoo hin tajaajiliin dura immoo barumsa isaa akka barachuu qabu akkasumas immoo erga baratee akka tajaajiluu qabu tajaajiluu qofa immoo osoo hin taane osoo hin tajaajiliin dura Waaqayyoon akka kadhachuu qabu ergaa isaarraa hubanneerra. Dhugaadhumatti mucaan kun baay'ee kan nama kofalchiistuu fi baay'ee kan nama bashannansiistudha. Egaa akka Bassuu Fiqaaduu yookaan sanyii irraa argitanitti ergaa guddaa nama hundumaaf dabarseera. Namni kamiyyuu waan hundumaan gochuun dura Waaqayyoon kadhachuu akka qabuu fi Waaqayyoo wajjin jiraachuu akka qabu ergaa dabarfate jechuudha. Dhugumatti mucaan kun mucaa jabduudha. Mucaa ergaa guddaan keessa guutedha. Sodaa fi ija laafina tokko malees dubbatti. Baay'ee mucaan kun bor nama guddaa ta'ee akka inni biyya kanaaf bu'aa buusuu shakkii hin qabnu. Sababiin isaa akka argaa jirrutti mucaan ija jabeessaa fi mucaan nama waan haasa'u beekuu fi waan dubbatu beekudha. Nama ajaa'ibsiisa gaa xinnummaatti yookaan umurii kanatti nama akkasii ta'uun nama ajaa'ibaa nama dinqisiisa. Raajii Masarat dhugaadhumatti baay'ee kolfee baay'ee bashannane nama ajaa'iba.